oduu ammee Israa'elii fi Suuriyaan waliigaltee nageenya waggaa tokkoo mallatteessuu chaanaalli Israa'el E24ffaan gabaasee beeksisee jira. Iddoo Ameerikaan yaani Tiraamp jirutti waliigalteen kun kan raawwatame ta'uudhaas ifoomeeti jira. Tiraamp barana noobeelii nageenyaa guddaa fuudhuu deema fakkaata xumura bara 2025 kanatti aansuudhaan ibidda balaa bosona Turkitti qabateen hedduu dhaamsuu dadhaburraa to'annaa jala ooluu waan dadhabameef akkanallee saffisaadhaan fiigaa jira jechuunis ministeerri ibiddaatii fi miidiyaaleen biyya keessaa gurguddaan gabaasaati jiran. Ibiddi kun lixa Turkitti kan qilleensuma guddaa ka'een qabate yoo ta'u bosonoota hedduu gubaa jiraachuunis viidiyoo fi suuricha yeroo agarsiisutu mul'ata jechuudha. Birraa dhaamsu barana waan adda addaa garaa jirra. Balaa ibiddaa, balaa lola'aa, balaa akkasuma nagee dhabuutii fi ibiddaa wal dhabdee lolaa fi kana hundaan ammas ongeen kan addunyaan turne qilleensa akka bara kanaa faalamtee takkaa faalamtee hin jirtu. Rabbi nagee haa buusu bakka hundaa'u. Kanatti aansuudhaan aleellaa Israa'el guyyaa har'aan tana uummata Gaazaa irratti raawwatteen lubbuun namoota 15 dabartee hedduu namoo miidhamuun gabaafamee warra du'eeree sheedumaa keessa Rabbi galmeessu jannatul firdaus Rabbi haa qananiisu warraa fi Rabbiin nasrii isaatiin dhaqabee bilisaa baasu. Dhugumatti uummanni Gaazaa kuni guyyaa guyyaan ibidda Israa'el keessummeessaa jira. Daa'immanii fi xiqqaa guddaa dhiiraa dhalaa beekaa fi hayyuu hunda jechuudha aleellaa kanaan ajjeefamaa dhumaa jiranii kan addunyaan guutuun caluma jettee eegaa jirti. Har'a garuu addunyoota warra lixaa kanarraa hawaasa addunyaa warra lixaa kanarraa waa hedduutu dhagahamaa jira. Waan gaarii jechuudha. Kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaan ibsa har'aan tana baafteen hayyama sirriitii malee qaama sirriitii malee wantoonni shanan kun akka hin dandeemuu jechuudhaan dubbattee jirti. Tokkoffaan baankii akkaawuntii baankii banachuun hin dandeemu. Lammaffaa intarneeta shariyaa siimii jechuudha seeraan fayyadamuu fi akkasuma siimumaa argachuun hin dandeemu. Sadaffaan tajaajila mootummaa gahumsaa argachuun hin dandeemu. Afuraffaan mana kireeffachuun hin dandeemu. Shanaffaan mootummaa keessa imaluun hin dandeemu jechuudhaan lafa kaanii immoo wantoota shanan kanaas fuulduratti akka sirreessu jechuudha. Fedha qabanii fi fuuldura viizaa turistiimii fi akkasuma firii viizallee kan tikeeta qofaan socho'u akka sirreessu tarkaanfii fudhachaa jiran beeksisanii jiran guyyaa har'aan tana gara chaanaala guddaa isaaniitiin maxxansuudhaan kun haalli kun hundi ni fooyya'aa jechuudhaan himaniiti jiran. Akkasuma hayyamnis as keessatti bahuudhaaf kallattiidhaan akka irratti hojjetamaa jirus xiqqoo oduuleen keessaan jechuudha nu qaqqabdanii jetti. Ammoo insha Allah gaa kuni ibsa ammaan tana bahe malee hojiirra ni oolamuun ooluu yoom hojiirra oolaa paarlamaan hin gargaarutti hojiirra ni ooluu haa ta'u garuu rabbiin hojiitti haa hiisisu hojiirraa ooluu jenneetuma du'aa goona. Ibsoonni jechuudha sudirraa bees kana fakkaata. Ijoolleen tanya sirriitti hubachuu qabdanii qopheessaa insha Allah qophaa'uun gaaruma wanti dubbatama takka illee gariin kafashaltee haftus gariin ammoo isaanii faayidaa qabdu gaafa hubatan rabbiin gaafa hojiitti hiikee numa dhufti jechuudha. Kanatti aansuudhaan hawaasni addunyaa warra lixaa dirmannaa uummata Gaazaatiif ta'uudhaaf lafaa ol kaaniiti jiran waan baay'ee nama gammachiisu. Biyya Neezerlaandii akkasuma Yuunaayitid Kindoomii fi Awustiraaliyaa dabalatee biyyoonni kun hiriira guddaa Falastiin biyya bilisaati bilisa baatee dhaabbattee aleellaan Israa'elis irraa dhaabbattee naga ta'uu qabdi jechuudhaan gochoota jechuudhaan ammaan tanaa irratti raawwatamu jiru Israa'eliin irra raawwatamaa jiruu fi kana hunda balaaleffachuudhaan hiriira guddaa alaabaa Falastiin ol qabuudhaan hiriira baa jiran bakka wallistoonni gurguddaan jechuudha warreen wallisan argamaniitii fi kana hunda kunillee wallisiisaa jiranii jechuudha. Sagalee takkittiidhaan hawaasni waan baay'ee nama gammachiisa. Osoo biyyoonni jiddugala addunyaan islaama ifiin jettu afaan qabatteetuma akkanatti riphiftee Ameerikumaa tuulaan cufataa yookaan jechuudha dhiibbaa nurraan gahaaf akkanatti uummata obboleeyyan isaanii akkanatti miidhamaa jiru. Kan rabbiin ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam rabbiin isin muslimni obboleeyyan muslimaati ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam yoo muslimni waliif akka bunyaaniiti akka dhaaba manaati jechuudha wal utubaa wal ijaaraa akkasuma yoo jechuudha tokko qaamni asii tokko dhukkubee qaamni kunis ni dhukkubaa jechuudhaan akka ittiin hudhame garuu hundi afaan qabatee taa'u jirutti addunyaa warra lixaa sagalee takkittiin gabbaanii hiriira bahuudhaan dirmannaa taa'aa jiran
والله أمة فلسطين يا ربين بلسا باس ربين بلسا باسين وأجر سيسو يا رب بلسا باس دعاء يقول آتي تجابات دارا الدنيا ورلت أقوتون كوا قبدي بيوت سدين كنفانا يريرو لقبتي إن شاء الله أنا يريرتي مالي ومن نخوني نمما أمانتي بالله وتقطعوا بعدين نمما تكقبن ميدا نما إنفراني نمما مرجع نمما تقو يقول جالة وانته اتفقن إن شاء الله رب تعالى سيسو مني غازا خون بوليان كنيا خون غيان إبدا خيسو ميساجران arraan tanani duuna wonduunu arraawnu keessa eenyu du'a kana jechuudha akkanatti oolanii akkanatti bulan cirracha nyaachaa viidiyoo ragaa isin maxxansaatiin jira gara feesbuuk yaafaadhaani xiqqaa fi guddaan cirracha nyaachaa lafa tanarraa biyya marrachaa gargaarsa namummaa kan addunyaan neexxullee ulaatti cufanii jechuudha yeroo akkanatti wanta ta'u dhiyeenya kana gaa rabbiin bansiise malee gargaarsa namummaa garuu kunillee gahaa miti ummanni bilisa ba'ee wala babtee achi ba'ee jechuudha gad dhaabbatee addunyaan beeytee addunyaa wajjin akka addunyaatti jechuudha dhaabbattee jechuudha nagahee isiitiin jiraachuutu barbaachisa gaariidha inshaallah rabbiin bilisaa baasu tumsi namoomaatii fi gargaarsi namoomaatis akka namoomatti gahee ofii bahuudhaaf ni barbaachisa jechuudha namuu addunyaan guutuun gahee isaanii bahanii jechuudha ummata Falastiin kanaaf dirmannaa amma jechuudha warri hawaasni lixaa eegala kana jechuudha wajjin cimsanii itti fufsiisuu qabaniin akka itti qaban asumaan dhaamsa dabarsuu barbaannaaf kanatti aansuudhaan awurooppaa gama kibbatti oowwii ammaachurraa fadhaanaayiti dhibba seenuu heddumii akka jechuudha ummata rakkisaa jirutu gabaafamaa jira dhugumatti gaa oowwii gara 49 takka 50 seennaan akka malee jechuudha namaas miidhuu dandeenya ammoo awurooppaa akka malee oowwii ammaachurraa gama kibbaa kanatti gabaafamaati jira ammoo daa'imman fadhaaf akka jechuudha rakkoo hamaa fi jireenya isaanii akka maleedha miidhuu fi isaanumaa dhiibbaa garagaraa yookaan dhukkuba garagaraatiin saaxiluutu himamaa jira akka malee sodaachisaa ta'utu argamaa jira jechuudha akka malee sodaachisaa ta'e duuleen biyyoota alaatii qabanne kana fakkaata kara oduu ulee baha Afrikaatii fi biyya keessatti yoo isinii deebifnu guyyaa arran tana Dooktar Abiyyiin daayirektara olaanaa ejensii anniisaa atoomikii waliin wal arguudhaan marii taasiseeti jira kanatti aansuudhaan ammaas gaazii uumamaa kan Ugaadeen keessatti argamu yeroo duraatiif gaaqamee cufame akkaataa ittiin fayyadamnee dhorkamaa ture ammaan tana ministeerri ejensii akka qorachaa jirutu gabaafamaa jira ammoo yoochiin Ugaadeen ayyamtee kan banan taate yeroo hedduu achirratti Alshabaabis ta'ee aleellaan gama gadi sanii hedduu deemtee jechuudha akkaataan itti ammoo kan ammoo osoo aleellaa biyya keessaa kan warra hidhatee jechuudha akka gaazin kun hin baane dhorku sodaaf osoo hin taane rakkoo diinagdee maallaqaa dhabuudha akka ta'e tu himamaa jira jechuudha kana gaawaan harkatan fakkaatti mooliqeedha guuranii ammaas hin beekne akka jechuudha barbaadaa jirantu himamaa jira kanatti aansuudhaan Beenishaangul Gumuz keessatti garee paartii mormituu wantaa keessaa miseensonni paartii mormituu lama Oromoo jechuudha lama hidhamuun gabaafameeti jira ammoo bulchiinsi naannichaa lakki wanni takka ta'e hidhamte hin jiru jechuudha mormaa jira tunis ajaa'iba kanatti aansuudhaan Soomaaliyaa keessattuu guyyaa arraan tanaa balaan ibiddaa qabachuudhaan akka malee miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi ammoo keessattuu naannicha sanitti jechuudha bulchaan naannicha san iddoo ibidditti qabate akka ibiddi kun to'atamuu dadhabameetu viidiyoodhaan jechuudha ol ba'ee haasawaa jira jechuudha nu dhaqqabaa jechuudhaan waamicha dirmannaa ummata gaafachaa jira jechuudha mootummaa olaanaas kanatti aansuudhaan mootummaa Somaalilaandii kan jechuudha bakka Abdurrahmaan Irroo guyyaa arraan tanaa mootummaa Qataree wajjin wal arguun marii taasiseeti jira waan nama gammachiisu biyyoota lamaan irratti jechuudha waliigaltee biyyoota lamaaniitii fi dippiloomaasii cimsuudha ammoo Somaalilaandii fi uummanni Oromoo gaa hariiroo jabduu fi michummaa akkaan jechuudha wannaa walitti qaba michummaa jabduudha walitti qaba michummaa gaarii yeroo bara qabsoo Oromoo san keessatti jechuudha dawoo qabsaa'ota Oromootii fi dawoo wallistoota wallee warraaqsa Oromoo akkasuma gaazexeessota Oromoo kan raadiyoo warri Habashaa jechuudha afaan Oromoo
raadiyoo cabsaa jechuudhaan lakkeen cabsanii hoottaa bakka isin kanneeti miidiyaa itti fayyadama agarsiisaa jechuudhaan dawoo ta'anii dhugattee jechuudha isaan galatoonfachuu qabna hedduu jechuudha ammallee akkasumatti hariiroon isaanii cimtuudha ammallee jechuudha namoonni kan gammatti biyyoota arabaa keessa deemuudhaaf turistiinis ta'e waa hundaanuu achirraan imalaa jechuudha waan gaarii kun oduu cuunfaa guyyaa irraan tanaati oduu dabalataan angoola deematti sheeruudhaan facaasaa ammoo chaanaala keenya dabalamaa sabskiraayib godhaadha namoonni haaranii assalaamu alaikum